Kabajamtoota hordoftoota TV ergaa fayyinaa bakka jirtanitti nagaanii fi ayyaanni Waaqayyoo isin hundumaaf abaayatu. Akkam jirtu nagaa keessanii waraabuu jalqabee rakkoon teknikaa na mudatee isa waraabuu jalqabee addaan kutee amma kunoo bifa haaraatiin waraabuu jalqabeera. Akkam jirtu nagaa keessanii gooftaaf galanni guddaan haa ta'u. Toora kanaan sagantaa qabadhee akkan dhufu sa'aatii muraasan dura dubbadheen ture. Dubbii koo kabajee beellama koo kabajee kunoo argameen jira. Mee warri beellama sana argitanii online irra jirtan sagantaa kana kan hordofuu feetan yoo jiraattan as ba'aa koottaa. Sagalee jalqaba waraabuu eegal irratti akka dhaga'amu obboloonni naaf ibsaa turtanii ammas kunoo online irratti nama lama argeera. Sagaleen koo akka gaariitti inuma dhaga'ama jedheen abdadhaa. Gooftaaf galanni haa ta'u. Sagantaa kana obboloonni hordoftan obboloota amantaa kiristaanaa yookaan amantaa pirootestaantii qofa akka hin taane naaf galaa. Amantaa garaagaraa hordofaa kan jirtan amantaa dhuunfaa keessanii kan qabdan akka jirtan naaf galaa. Haa ta'u malee asirratti waa'ee amantaa qofa amantaa miti waa'ee hayimaanot religion isa jedhu sana labsina otoo hin taane waa'ee jireenyaati kan nuti dubbannu. Waa'ee fayyinaati kan nuti dubbannu. So amantaa kamiyyuu keessa yoo jiraattan sagantaa kana hordofuu isiniin daangessu dhugaa baruudhaaf fedhii qabaannaniin isiniin jedha. Haa ta'u malee egaa kan inni dubbataa jiru afaan Oromootiin. Afaan Oromoon dubbadhaa. Oromoon safuu beekaa. Warri kaan aadaa keenyan safuu keenyan wal bitnaa. Warri kaan immoo dubbii sagalee Waaqayyootiin ijoollee Waaqayyoo ijoollee naamusa gaarii qabanidha waan ta'eef naamusa gaariidhaan wanna obboloota keenya barsiisudha kan asirratti dudubbannu. Komentii barreessuu hin dandeessu, gaaffii barreessuu hin dandeessu, yaada dhiyeessuu ni dandeessu. Anan dubbataa jiru irratti wanta isiniif hin galle callisuu ni dandeessu. Yoo isiniif hin galle callistanii obboloota keessan irraa yookaan dubbiin dubbadhu irraa baruu dandeessu. Yoo isiniif hin fudhatamne dubbiin kun tajaajilli kun warri isiniif hin fudhatamne immoo dirqama hin qabdanii callistanii gaafa isiniif gale fudhachuu dandeessu. Hagasitti garuu dhugaa baruudhaaf namni hundumtuu lapheessaa yoo bane baay'ee gaariidha. Of daangessuu yoo baanne eessayyuu yoo jiraanne amantaa kam keessayyuu yoo jiraanne dhugaa baruudhaaf qophii yoo taane baay'ee natti tola. Sagantaa kana sababa yeroo keenyatiif diyaaloogii hin goonu. Haa ta'u malee gaaffii gabaabaa namni qabu dhiyeessuu danda'a. Dursee mata duree keenya kana relationship and friend fellowship jedhee barreessee waanan tureef dubbistanii warri qophooftanii dhuftan gaaffii qabattanii yookaan immoo yaada obboloota barsiisu qabattanii yoo dhuftan gabaabsitanii barreessuu ni dandeessu. Meesejii dheeraa yoo dubbistan barreessitan dubbisuun isaanii rakkisa. Sababni isaa meesejii keessan maaneej godhaa isin barumsa ta'u isiniif kennuuf na danqaa. Akkan karoorsee jirutti sa'aatii muraasan isin waliin dabarsuu barbaada. Mata dureen qabadhe dhimmin irratti dubbadhu kun dhimma baay'ee bal'aa ta'uusii har'a irratti garuu sagantaa kana irratti garuu gabaabseen dubbadha. Yoo jaalala Waaqayyoo ta'e guyyaa gara biraatti bal'inaan sagalee Waaqayyoo keessaa illee dubbifataa itti deemna jechuudha. Wanti ani dubbadhu hundumtuu biibilikaalii sagalee Waaqayyootiin deeggaramaadha. Haa ta'u malee sagalee Waaqayyoo keessaa kutaa macaafa qulqulluu hundumaa keessa dhaqee hin dubbisu yeroo qusachuudhaaf garuu yaada isaa isiniif hankaasa. Baga nagaan nu eegdanii isinis baga nagaan dhuftan warri baga nagaan dhuftan jettan baay'een isin jaalladha. Ayyaanni gooftaa koo isiniif abaayatu. Mee ka'umsaaf dubbii sagalee Waaqayyoo keessaa wangeela wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 10 hanga 12tti kan jiruun dubbisa. Akkas jedha. Inni biyya lafaa keessa ture. Biyyi lafaas isumaan ta'e. Biyyi lafaa garuu isa hin beekne. Gara biyya dhuunfaa isaa dhufe. Namoonni isaa garuu isa hin simanne. Hamma isa simatanii fi immoo ijoollee Waaqayyoo akka ta'aniif aboo isaaniif kenne. Isaanis warra maqaa isaatti amananidha. Isaan kun Waaqayyootti dhalatanii malee dhiigatti yookiis fedha foonitti yookiis immoo fedha dhiiraatti hin dhalanne jedha. Gooftaadhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hin garannamee abbaa keenyaa tolaaf gaarummaa keef galanni siif haa ta'u. Yeroo miidhagaa nuu kennite kanaaf carraa gaarii nuuf uumte kanaaf ulfaadhu. Yeroo ammaa kana dubbii gara jireenyatti nama geessu dubbachuufan jira. Ati na gargaari. Waan dubbatamuu qabu akka ta'utti akkan dubbadhuuf ayyaana kee naa baay'isi. Obboloonni koos akka ta'utti dubbii kana dhaga'anii akkatti jiraatan isaan gargaari. Humni kanaan mormu humni qilleensa irra hojjetu ergaan abbaa Oromaa humna keetiin argutamu. Maqaa Yesuusiin. Ameen. Hallelujaa. Waaqayyoodhaaf galanni haa ta'u. Ameen. Eebba keessan fudhadheera.
Isinillee waaqayyo isinaa eebbisu. Mata dureen irratti waliin dudubbannu relationship and fellowship yookaan firummaa fi hiriyummaa kan jedhudha. Kana kanin irratti dubbadhu nuyi fi waaqayyo jidduu hariiroo jiru irratti kanin dubbadhu. Fellowshipin maalidha yookaan hiriyummaan waaqayyo wajjin qabaachuun yookaan hiriyummaa waaqayyo wajjin qabaachuu yookaan relationship firummaa yookaan hariiroo waaqayyoon qabaachuu wajjin qabaachuu maalidha? Mee garaagarummaa fi tokkummaa fellowship fi relationship jidduu jiru namni naa ibsuu dandeessa yoo jiraattan balballi isaa banaadha. Relationship yookaan firummaan waaqayyo wajjin kan uumamu akkanatti. Firummaa jechuun kana. Yookaan immoo fellowship hiriyummaa jechuun kana. Hiriyummaan kan uumamu akkasittidha. Barbaachisummaan isaa immoo kanaaf jettanii wanta irraa barattan barreessuu dandeessu asirratti hiriyoota keessaniif otoo hin dubbatin jechuudha. Waan isiniif gale sagalee waaqayyoo keessaayis luqqisii kaa'aa. Warri macaafa qulqulluu bilbila keessanii irraa qabaattan immoo wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 10 hanga 12 koppii godhaate asirratti share godhaa. Akkasumas Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 1 hanga 10tti isa jirus koppii godhaate asirratti share nuuf godhaa. Kana malees obboloonni na hordoftan dubbiin ani dubbataa jiru wajjin sagalee waaqayyoo wal simatu. Dubbiin ani dubbadhu confirm kan godhu sagalee waaqayyoo keessaa koppii gootanii hiriyoota keessaniif asirratti share gochuu ni dandeessu. Isiniin jedheera daqiiqaa muraasan dubbadha. Relationship jechuun maal jechuudha? Jechoonni kun jechoota Ingiliffaati baay'ee walitti dhufeenya qabu. Oromiifsaas baay'ee walitti dhufeenya qaba, wal qabata jechuudha. Wal haa qabatu malee hiika garaa qaba waan ta'eef anamma kan inni irratti xiyyeeffadhu konseptii isaa irratti malee afaan irratti miti, language irratti miti. Afaan isin barsiisuuf jecha isin barsiisuuf otoo hin taane dhugaan jecha kana keessaan baratamu waan jiruuf jechuudha. Hangammaatti nama barreesse hin agarree relationship yookaan firummaan isa kanaadha. Hiriyummaan yookaan fellowship kan jedhu isa kanaadha namni naan jedhe hin jiru. Itti ufeen waan isin barsiisu nan dubbadhaa. Isin garuu hiriyoota keessaniif share godhaa tajaajila kan akka isaan qaqqabuuf gooftaaf galanni haa ta'u. Friendship jechuu dandeenya isa tokkooni. Relationshipini namoonni tokko namni akka bifaaf fakkeenya waaqayyootti waan uumameef guyyaa waaqayyo nama uume kaasee namni waaqa wajjin firummaa qabaa, walitti dhufeenya qabaa, hariiroo cimaa qabaa jedhanii kan isaan amananii sirriidha. Kun dhugaa haalamuu miti. Haa ta'u malee sababa Addaamiif waan cubbuu hojjetaniif namni yaada waaqayyoo keessaa ulfina waaqayyoo keessaa ba'eera. Walitti dhufeenyi kan namaa fi waaqayyoo wajjin jidduu jiru kan kaleessaa inni origin ta'e sun sababa cubbuutiin gargar citeetu ture. Waaqayyoo nama gara ofii isaatiitti deebisuudhaaf waan baay'ee godheera. Haa ta'u malee namni cubbuudhuma isaatti cimaa waan deemeef wanti nama qulqulluu godhu hin turre. Sababa kanaaf waggaa 2000 darbe waaqayyo ilma isaa tokkicha Yesuus Kiristoos fayyisaa biyya lafaa godhee gara biyya lafaa kanatti ergeera. Egaan sababa kanaaf firummaan namaa fi waaqayyoo jidduutti deebi'ee kan haara'ee fi firummaan haaraa kan hundaa'e guyyaa gooftaan Yesuus Kiristoos fannoo irratti fannifamee du'a diigee ka'ee kaasee du'uu fi du'aa ka'uu Kiristoos Yesuusitti amanuudhaanidha firummaan haaraa kan uumame. Kanaaf gooftaan Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa, gara sanyii isaa, gara qomoo isaa kan keessaa dhalateetti hin dhufe. Kan hin dhufe garuu biyya lafaa hundumaaf, uumama hundumaaf ayyaana isaatiin namoota hunda fayyisuudhaaf. Titoo boqonnaa 2 lakkoofsa 11 irra dhaqxanii yoo dubbifattan nama hundumaa kan fayyisu ayyaanni waaqayyoo mul'ateera jedha. Ayyaanni waaqayyoo karaa Kiristoos Yesuus nama hundumaa akka fayyisuuf mul'ate. Egaa du'uu fi du'aa ka'uu Kiristoos Yesuus guyyaa amanne kaafnee nuti waaqayyoo wajjin firummaa uummanneerra. Firummaa nuyiif waaqayyoo jidduu jiru firummaa abbaa fi ilmummaati. Kutaa macaafa qulqulluu wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 12 irratti amma isiniif dubbise dhaqxanii yoo dubbifattani nuti Kiristoositti amanuudhaan ilma waaqayyoo ta'an hamma isa simataniif immoo ijoollee waaqayyoo maqaa isaatti warra amananiif immoo aboo mucaa waaqayyoo kan ijoollee waaqayyoo ta'uu kenneefira jechuudha. Hariiroon nuyi waaqayyoo wajjin jiru relationship nuyi waaqayyoo jidduu jiru hariiroo abbummaa fi ilmummaati.
Ilmummaan kun abbummaan kun immoo isa kan foonii, isa kan dhiigaa, isa kan biyya lafaa otoo hin taane kan hafuuraati. Lammata dhalachuudhaan kan dhufu jechuudha. Waa'ee lammata dhalachuu immoo Wangeelii Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 1 kaastanii dubbifachuu ni dandeessu jechuudha. Gaaffii Niqoodimoos gaafataa ture irraa hubachuu dandeessu. Namni lammata kan dhalatu foonii miti. Jalqaba namni fooniif dhiigan namarraa dhalateera. Kun dhaloota lammaffaati, dhaloota jalqabaati. Dhaloonni lammaffaan immoo ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoositti amanuudhaan kan uumamudha. Kun immoo fooniin ta'a otoo hin taane kan hafuuratti jechuudha. Guyyaa Yesuus Kiristoositti amannee kaasnee nuti lammaffaa dhalanneera jechuudha. Guyyaa lammaffaa dhalannee kaasnee Hafuurri Qulqulluun keessa bulaa yeroo sana kaasee nuti Waaqayyo wajjin firummaa uummanneerra jechuudha. Kana relationship jechuu dandeenya. Hariiroon abbummaa fi ilmummaatu nuuf Waaqayyo jidduutti uumama. Kun si'a tokko lammata dhalannee mucaa Waaqayyoo taane erga ta'e mucaa Waaqayyoon ta'uun keenya kan bara baraati jechuudha. Kan bara baraati. Guyyaa sana kaasee cubbuu damaan dabarsaa nutti dhufe Gooftaan nuuf dhiisee hariiroon mucummaa fi abbummaa nuuf Waaqayyo jidduutti uumama. Nuti fira Waaqayyooti. Dubbii sagalee Waaqayyoo keessatti nuti garba akka hin taane garuu mucaa Waaqayyoo fira Waaqayyoo akka taanedha kan dubbatu. Kanaaf relationship nuti jennu guyyaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin amannee kaasnee nama Gooftaa Yesuus Kiristoos amane hundumaaf kan kennamu yookaan nama Gooftaa Yesuus Kiristoositti amane hundumaa Waaqayyo wajjin kan walitti fidudha jechuudha. Kun kan bara baraati. Si'a tokko Yesuusitti amannee taanaan mucaa Waaqayyoo taaneera jechuudha. Hamma Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu keenyaa godhannee fudhannetti nuti dhala Waaqayyooti, nuti mucaa Waaqayyooti jechuudha. Firummaan keenya isa kanadha. Gara fellowship immoo gaafa dhufnu erga Gooftaa Yesuus Kiristoositti amannee Waaqayyo wajjin firummaa uummanne sababa du'aa ka'uu Kiristoosiin sababa dhangala'uu dhiiga Kiristoosiin cubbuu keenya irraa qulloofne mucaa Waaqayyoo fira Waaqayyoo yookaan qomoo aaraa sanyii aaraa qomoo Waaqarraa erga taaneen booda nuti fellowship keenya Waaqayyo wajjin cimsuu dandeenya. Namoonni tokko tokko relationship Waaqayyo wajjin hin qabu, fellowship Waaqayyo wajjin qaban dadhabaadha. Garuu otoo Waaqayyo wajjin relationship hin uummatin garuu fellowship Waaqayyo wajjin gochuun hin danda'amu. Fellowship yookaan hiriyummaa kan nuti cimsan warri amanne kun, warri maatii Waaqayyoo taane kun, warri mucaa Waaqayyoo taane kun, warri dhiiga Kiristoos hin bitamne kun, aboo mucaa Waaqayyoo ta'u warri fudhanne kun, hafuura Waaqayyoo warri fudhanne kun, kennaa ayyaana garaagaraa warri fudhanne kun, karaa hafuura Kiristoos Yesuusitiin, karaa dubbii sagalee Waaqayyootii fi karaa waaqeffannaatiin yeroo garaagaraatti Waaqayyo wajjin hiriyummaa cimsachuu ni dandeenya. Fellowship gochuu ni dandeenya jechuudha. Namoonni tokko tokko Yesuus Kiristoositti amananiiru Waaqayyo wajjin firummaa qabu. Firummaa abbaan ilma abbaa wajjin qabu kan uumamni kennuuf inni kan namaa uumamarraa dhiigarraa kan dhufedha. Inni kan hafuuraa garuu eeyyee lammata dhalachuudhaan dhangala'uu karaa dhangala'uu dhiiga Kiristoosiin nuti mucaa Waaqayyoo waan taaneef nama Waaqayyootti waamamu taaneerra jechuudha. Namoonni tokko kana qabu. Haa ta'u malee erga fayyaniin booddee erga mucaa Waaqayyoo ta'aniin booddee wabii guddaa argataniin booddee sababni isaa mucaa Waaqayyoo ta'uun hojiidhaanii miti. Namni dafqee yookaan hojii gaarii hojjeteedhaan mucaa Waaqayyoo ta'u otoo hin taane lammata dhalachuudhaan Yesuus Kiristoositti amanuudhaan. Yesuus Kiristoositti amananii garuu firummaa hiriyummaa Waaqayyoo hiriyummaa cimaa Waaqayyoo wajjin kan hin qabne immoo hedduutu jiru. Anarra akka isin gootan akka isin qabaattan kan hin barbaadu kanneen kana lamman. Warri Gooftaa Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu keessanii godhatanii hin fudhanne. Waaqayyo wajjin relationship yookaan relation qabaachuu yookaan firummaa qabaachuu kan dandeessan only karaa tokko qofaan. Innis karaa ilma Waaqayyo Yesuus Kiristoosiin. Eeyyeen Waaqayyo warra akka bifa isaatii fakkeenya isaatiin uume hundumaaf gaarii yaada. Nama hundumaaf generally Waaqayyo waan gaarii godha. Ija gaariitiin ilaala. Waan barbaachisu hundumaa Waaqayyo godheera ilmaan namootaatiif. Dhiyeessii waliigalaa dhiyeessa. Qilleensa gaarii, aduu gaarii, bokkaa nagaa waan hundumaa sababa akka bifa isaatiif fakkeenya isaatti uumeef nama hundumaa Waaqayyo waan jireenyatti gaafa dhufnu garuu mucaa Waaqayyoo ta'uudhaaf namni hin amanne namni uumamaa mucaa Waaqayyoo jedhamuu hin danda'u waan ta'eef mucaa Waaqayyoo ta'uudhaaf dhaaltuu mootummaa Waaqayyoo ta'uudhaaf Yesuusitti amanuun barbaachisaadha. Erga Yesuusitti amantaniira relationii keessan Waaqayyo wajjin firummaa keessan kan cimsattan warri hin amanne gahuma kanaan gara Yesuus koottaa. Inni karaadha dhugaadha jireenya Kiristoosin malee jireenya hin jiru. Omtuu isin hin gowwoomsin kun dhugaa adii ala jirudha. Kanaaf gara Yesuus Kiristoositti koottaati aboo mucummaa fudhadhaatii Waaqayyo wajjin firummaa cimsadhaa. Ergaan isiniif qabu isa kanaan.
ergaan kun lammataa immoo warri Kiristoos Yesuusitti amantan aboo mucummaa kan fudhatan mucaa waaqayyoo kan taatan erga Kiristoositti amantanii mucummaan keessan eessayyuu naqu isin mucaa waaqayyooti bara baraan. Kiristoos eenyummaa argattan baraatiitti jiraadhaa malee isatti qabamaatii jiraadhaa malee isin mucaa waaqayyooti. Hariiroon keessan kan bara baraati waaqayyo wajjin. Haa ta'u malee wanti isin feetanii gootanii fi wanti isin feetanii gochuu dhiistan isa lammataati. Waaqayyo wajjin hariiroo kan firummaa qabaachuun qofti ga'aa miti. Mucaa waaqayyoo ta'uun qofti ga'aa miti. Mucaa waaqayyoo ta'uu wanti nuti argachuu qabnu danuutu jira. Kaayyoo waaqayyoo karoorri waaqayyoo inni hangafa mucaa isaa nu godhachuudha. Haaltu mootummaa isaatiin nu godhachuudha. Lubbuu keenya du'a bara baraarraa gara jireenya bara baraatti fiduudha. Garuu kanarra kan darbe immoo kaayyoo waaqayyoo inni guddaan erga mucaa waaqayyoo taane erga ijoollee waaqayyoo taane wanta nuuf eeyyame akka mucaa waaqayyootti akka nama amanee tokkotti akka jiraannu waaqayyoo wajjin hiriyummaa cimaa qabaanne waaqayyootti maxxanne waaqayyoo irraa eebba akka fudhannu fedha waaqayyooti. Namoonni baay'een garuu kana hin beekan. Aboo mucummaa akkasumaan faankishin godhan jechuudha ittiin fayyadaman itti dhimma hin ba'an. Kanaaf firoottan koo kanaaf obboloota koo kolfuu dandeessu warri isiniif hin galle yaada barbaadan dhiyeessuu dandeessu kun dhugaadha. Obboloota koo warra karaaf dhugaa karaa jireenyaa warri qabattan immoo firummaa yookaan hiriyummaa waaqayyo wajjin cimsachuu ni dandeessu. Feelooshippiin yeroodhaa yerootti cimaa kan deemudha. Akkamitti feelooshipii cimsachuu dandeenya? Tokkoffaan waaqayyoon dhugaaf hafuuraan waaqeffachuudhaan feelooshipii waaqayyo wajjin firummaa yookaan rileeshnshippii waaqayyo wajjin kan uumachuu dandeenyu isatti amanuudhaan. Firummaa kana qofaan cimsachuu dandeenya. Hiriyummaa yookaan feelooshipii walitti dhufeenya gaarii waaqayyo wajjin cimsachuu kan dandeenyu immoo erga amannee tokko dhugaaf hafuura waaqayyo waaqeffachuudhaan. Lammaffaan waaqayyoon kadhachuudhaan hafuuraan taanii otoo addaan hin kutin kadhachuudhaan. Sadaffaan dubbii sagalee waaqayyoo nyaachuudhaan dubbii sagalee waaqayyoo qayyabachuun dubbii sagalee waaqayyoo qo'achuudhaan. Arfaffaan dubbii sagalee waaqayyoo qo'anneef abboomamuu isaaf bitamuu akka sagalee isaatti jiraachuudhaan. Inni shanaffaan immoo ayyaana waaqayyoon nu kenneen tajaajiluudhaan ammuma waaqeffannaa dhugaaf hafuuraan waaqeffannu ammuma waaqayyoon kadhannu ammuma dubbii sagalee waaqayyoo nyaannu dubbifannu ammuma waaqayyoof abboomamnuu fi ammuma yaada akeeka waaqayyoo keessa jiraannu ammuma amantii keenya shaakallu firummaa yookaan hiriyummaa waaqayyoo wajjin qabnu feelooshipii waaqayyoo wajjin qabnu cimsan. Fakkeenya tokkoon isinii fudhadha. Namni tokko ijoollee lama haa qabaatu. Ijoollee lama kan haa qabaatu. Ijoollee isaa lamman kanaaf yaada wal qixxaa yookaan kan uumamaa wal qixxa qaba. Haa ta'u malee ijoolleen lamman kuni abbaa isaanirraa wal qixxa haalli ittiin fayyadamuu hin dandeenye jira. Rileeshnshippii uumamaanii ijoollee mucaa nama sanaa ta'uudhaan hundumti isaanuu nama sanaaf ilmoo wal qixxaadha. Erga irraa dhalatanii ilmoon hundumtuu abbaadhaan wal qixxa. Wal qixxa dhaalus. Haa ta'u malee faayidaa addaa, faayidaa dabalataa, bu'aa dabalataa kan abbaan fedhee jaallatee abbaan sun ilmoo isaatiif godhu wal qixxa argachuu dhiisuu danda'u. Mucaan tokko abbaa isaa wajjin kan hin haasofne yoo ta'e, abbaa isaatiif hin ajajamu yoo ta'e, abbaa isaatiif hin abboomamu yoo ta'e, kabaja abbaa isaatiif hin kennu yoo ta'e, jaalala abbaa isaatti hin agarsiisu yoo ta'e, jaalala abbaa isaatirraa fudhachuu hin danda'u yoo ta'e, fedhii hin qabu yoo ta'e, gadhiisitti jiraata yoo ta'e, akka feetee jiraata yoo ta'e, iddoo barbaade oolee bula yoo ta'e, akka barbaadetti ba'ee gala yoo ta'e, ilmummaan isaa kan hin hafne yoo ta'e illee abbaan gammadee bu'aa dabalataa, faayidaa dabalataa ilmoo isa abboomamuu fi abbaa isaa jaallatuuf wal qixxa kennuu dhiisuu danda'a. Tokkommoo mucaanni tokko abbaa isaa kan jaallatu yoo ta'e, abbaa isaaf kan abboomamu yoo ta'e, jaalala abbaa isaatii kan simatu yoo ta'e, abbaa isaa kan kunuunsu yoo ta'e, wanta abbaa isaa gammachiisu godhaa wanta abbaa isaa gaddisuurraa kan fagaatu yoo ta'e, abbummaa isaa kabajee itti dhiyaatee abbaa koo jedhee yeroo hundumaa hin waama yoo ta'e, abbaa isaatiif hin yaada yoo ta'e, caalatti gara abbaa isaatiitti maxxanee yoo ta'e, faayidaan addaa abbaa isaatirraa argatu jiraachuu ni mala jechuudha. Kanaaf abbaan kun wanta boonas waan ta'e tokko waan dabalataa tokko ijoollee isaatiif gochuu barbaade wal qixxa gochuu dhiisuu danda'a jechuudha. Maaliifin
fellowship ni sun relationship abbaasaa wajjin qabu qofa qabatee isa qofa qaba fellowship abbaasaa wajjin walitti dhufeenya qabu yookaan biyyaan irraa fagaatee jiraachuu danda'a. Inni kun garuu relationships qaba fellowship gaaris qaba walitti dhufeenya gaaris abbaasaa wajjin qaba waan ta'eef faayidaa dabalataa fudhata. Addunyaa fuuraa keessattis yoo dhufne amantoonni hundumtuu fuula waaqayyootti wal qixxa. Nama hundumaaf immoo aboo wal qixxatu kenname warra amani hundumaaf aboo mucummaa wal qixxa kennameera. Amanuudhaan namni wanta waaqayyoo irraa argachuu qabu hundumaa wal qixxaa argata. Garuu waan dabalataa adeemsa jiruuf jireenyaa keessatti adeemsa bu'aa ba'ii jiruuf jireenyaa keessatti jireenya mo'ee namni hundumtuu amanaan hundumtuu wal qixxa jiraachuu dhiisuu danda'a. Ammam kan gargar baasu amantiidhaan aboo dhufu otoo hin taane amantii dhuunfaa qabuu fi walitti dhufeenya waaqayyoo wajjin qaburraa proviizinii addaa dhiyeessii addaa waaqayyoo irraa argachuu dandeenya. Adeemsa jiruuf jireenyaa keenya keessatti utuma amannee jirru obboleessa keenyarraa obboleettii keenyarraa adda ta'uu dandeenya. Maaltu adda nu godha? Amantii keenya shaakala amantii irratti qabnuu fi walitti dhufeenya waaqayyoo wajjin qabnu irratti hundaa'uudhaan wanti nuti argannu wanti dabalataa wanti nuti qabnu jiraachuu dandeenya. Gargaarsa waaqayyoo argamuu waaqayyoo ulfina waaqayyoo fakkeenyaaf otoodhuma waaqayyoo wajjin relationship qabnu yookaan fira taanee karaa amantiitiin jirru yoo cubbuu yerootti hojjanne yoo ta'e walitti dhufeenyi nu waaqayyoo wajjin jiru dadhabaa ta'uu danda'a. Relationshipin keenya akkuma jirutti ta'e fellowshipin keenya dadhabaa ta'uu danda'a. Garuu dogoggora keenyatti qalbii diddiirrannee of fellowshipii keenya haaressaa walitti dhufeenya waaqayyoo wajjin qabnu haaressaa kan deemnu yoo ta'e waaqayyoo irraa dhiyeessii addaa argachuu dandeenya. Amma amantii keenya obboleessa keenyarraa obboleettii keenyarraa adda ta'uu dandeenya. Amantii jechuun gosa sadiitu jira. Amantiin tokko amantii fayyinaati. Believe isaanitti jennu jechuudha. Amanuu Kiristoositti amanuu amantii jireenya nama argamsiisu amantii fayyina nama argamsiisu believe isaanitti jennudha. Amantiin lammaffaa faith isaanitti jennudha. Faith isaanitti jennu kun immoo amanneerra mucaa waaqayyoo ta'anirra garuu wantoota irratti amantii qabaachuu wanta ijaan hin mul'anne tokko hin ta'a jennee amanuu jechuudha. Waaqayyoo hin godha waaqayyoof hin danda'amu kun naaf ta'a sun naaf ta'a jennee amanuu yookaan immoo kun irratti ta'uu hin danda'u jennee amantii qabaachuu. Waan hin mul'anne tokko amantiidhaan arguu waan hin danda'amne tokko hin danda'ama jechuudhaan amantiin itti deemu. Inni kun immoo inni kun nama hunda akka barbaachisummaa isaatti gargar baasu namni wal qixxa amantii hin qabu. Kan nuti jireenya moonee jiraannu kan nuti boojuu saammannu amma amantii keenya jechuudha. Tokko fakkeenyaaf otoo karaa deemu karaatti dhukkubsachuu hin danda'a kufuu hin danda'a lafa yaade ga'uu hin danda'u jedhee pessimism itti dhaga'amuu danda'a. Tokko immoo optimistic ta'uu danda'a. Waaqayyoon wajjin hin jira nan dhaalaa hin danda'ama jechuu danda'a. Kanaaf namni galma ga'u sun isa kamii isa amantii qabaatu jechuudha. Tokko ani dhukkubsadhee du'uun koo hin hafu jechuu danda'a. Tokko immoo yoon dhukkubsadhellee na fayyisa waaqayyo ani hin du'u kan jedhuu fi inni amantii hin qabne garaagarummaa qaba jechuudha. Namni barumsa baratu tokko ani kufuu hin danda'a ani hin fixu jechaa kan deemu waaqayyo na gargaara nan xumura kan jedhu. Ani hiyyummaa keessaa hin ba'u ani rakkina kanaan liqinfameera kan jedhuu fi waaqayyo na baasa na ceesa kan jedhu tokko miti jechuudha. Nuti kan waa fudhannu sababni isaa dubbiin sagalee waaqayyo amantii hanga sanaa fi caayoo qabaattan tabba nanaa ashii ka'iiti galaana walakkaa dhaabbadhu jettan hin danda'ama jedha. Ammi nuti jireenya biyya lafaa irratti jiraannu amma amantii keenya jechuudha. Waaqayyo waaqa gargar baasuu miti garuu waaqayyo irraa waa fudhachuu kan dandeenyu amma amantii keenya jechuudha. Kanaaf amantii qabaachuun isa kan amantiin kun waa amananii hin danda'ama jedhanii waa fudhachuu. Inni sadaffaan immoo amantii gosa kennaa ayyaanaa keessaa tokkodha. Kennaan ayyaanaa hedduutu jira kanneen keessaa amantiin kan waaqayyoodhaan namaaf kennamudha. Isa immoo waaqayyoodhumatu jaallatee nuu kenna malee kan nuti ofii keenyaa fudhannu miti jechuudha. So amma kan nu barbaachisu warri gooftaa Yesuusitti amanaa amantii fayyinaa. Karaan dhugaan jireenya Yesuus ta'u. Warri Kiristoositti amantan immoo amantii keessan guddifachuu shaakala amantiin hin guddata. Amantii keessan guddisaa gaafa deemtan walitti dhufeenya waaqayyo wajjin qabdan hiriyummaa waaqayyo wajjin qabdan fellowshipii waaqayyo wajjin qabdan cimsaa yoo deemtanii ammi eebbi keessan dabalaatu deema jechuudha. Eebbi baay'een nuuf gadhifameera. Waaqayyo eebba waaqarraatiin nu eebbiseera. Eebba lafarraa kan nuti fudhannu immoo amma nuti amannee akka inni socho'u goonudha jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een amantoonni baay'een waaqayyo wajjin firummaa qabu mucaa waaqayyooti garuu fellowshipii waaqayyo wajjin waan hin qabneef akka fedhan ba'u akka fedhan galu wanta argachuu qaban baay'ee argataa jiran. Kottaa isinittan hima obboloota kan koo. Ameen ayyaanni isiniifis baay'atu. Qorontoos isa jalqabaa boqonnaa 3 lakkoofsa 8 hanga 22 dubbifadhaa obboleessi keenya dhiira ta'e dubara ta'e hin beeku namni tokko nu barreesse jechuudha. Kanaaf firoottan koo
lachan isaatu baay'ee barbaachisaadha. Fellowshipin nu gaafata. Carraaqii keenya fa'aa gaafata. Relationshipin amantii gaafata. Yesuus Kiristoosin amanuudhaan kan Waaqayyo tola isaa kennaa tolaa kan nuuf kennee ofii isaatiin fira isaa mucaasaa kan godhatedha. Fellowship garuu kan nuti ijaarrataa deemnudha. Waaqayyo wajjin fellowshipin isin qabdan amman. Fellowshipin keessa Waaqayyo wajjin cimaadha. Kadhannaan fuula Waaqayyootti dhiyaattu. Waaqayyoon dhugaafa fuuraan waaqeffattu. Ila ammuma dhugaafa fuuraan Waaqayyoo waaqeffattan. Ammuma sagalee Waaqayyoo nyaattan. Ammuma kadhannaatti cimtan. Ammuma Waaqayyoon tajaajiltan fellowshipin keessa Waaqayyo wajjin walitti dhufeenyi keessa Waaqayyo wajjin cima. Ammuma Waaqayyo wajjin walitti dhufeenya uummattan immoo wanna baay'ee Waaqayyo irraa fudhattu. Eebba baay'ee Waaqayyo irraa fudhattu. Kadhannaan keessan ammuma sana dafee deebiis ni argata. Humni keessan ammuma sana aaraa. Nagaan keessan ammuma sana guutuu ta'a. Hallelujah. Obboloonni tokko amantiin gargar yookaan Kiristoositti amanee inni tokko jireenya qannoo inni tokko jireenya mijanne keessa yommuu jiraatu akka Waaqayyo wal caalchisutti namoonni fudhatan jiru. Yeroo tokko namni amantii dhugaa qabu fellowship cimaa Waaqayyo wajjin qabuun qoramu jechuu hin dandeenyu. Garuu yeroo baay'ee waa tokko access gochuu kan danda'u nuyi jechuudha. Nuuf eeyyamameera balballi isaa banaadha. Dhiyeessii barbaachisaa ta'e Waaqayyo irraa fudhachuu dandeenya. Karaa Waaqayyooti waan hundumtuu nuuf eeyyamameera. Garuu nuti Waaqayyootti maxxannee wanta Waaqayyo irraa akka abbaatti fudhachuu dandeenyu. Fakkeenyaaf mucaan tokko abbaa kan qabdu ija jabaatti abbaa skriptoo naa biti, dabtara naa biti, uffata naa biti jettee yeroo abbaa kan dirqamsiistu yookaan mirga ilmummaa, mirga mucummaa abbaan akka ba'atu yookaan mirga mucummaa mucaan kun abbaarraa akka argattuuf deddeebitee kan gaafattuuf akkuma barbaade ilmoodhaan garuu iddoo barbaade oolee waan isa mudatu fedhii isaa barbaachisaa kan hin ibsine walqixa abbaarraa waan barbaachisu argachuu hin danda'u. Tarii abbaa waan ta'eef ilmoo isaatiif yaadee waan ilmoo isaatiif barbaachisu gochuu hin danda'a. Waaqayyoos ilmoo isaa ijoollee isaa hundumaa waan yaadu wanti ijoollee isaatiif barbaachisu hin godha. Caalatti garuu nuti gaafachuu dandeenya. Walitti dhufeenya Waaqayyo wajjin qabnu. Tokkummaa Waaqayyo wajjin qabnurraa Waaqayyo dhimma keenya ariifatee akka hojjetu gochuu ni dandeenya jechuudha. Dhilbaa'uu ta'uu hin qabnu. Kanaaf amantoonni an tokkicha fayyeera waan ta'eef tokkicha mucaa Waaqayyoo ta'eera waan ta'eef bara baraan ani mucaa Waaqayyooti jennee Waaqayyo jireenya bara baraa qofaaf amanuu hin qabnu. Wanti ijoon dhuguma jireenya bara baraati malee jireenya lafarraa miti. Angafa kan nuti Waaqayyoon amanu jireenya bara baraati. Garuu Waaqayyoon amanuu kan qabnuti jireenya bara baraa qofaaf miti. Amma lafarra jiraannutti wanta nu barbaachisu hundumaa karaa Waaqayyootiin akka argannu nuuf eeyyamameera. Nuti mucaa Waaqayyooti. Waaqayyo abbaa keenya. Waaqayyo immoo waan hunduma qaba. Waan hundumtuu kan Waaqayyooti. Erga mucaa Waaqayyoo taane Waaqayyo waan hunda qabeessa erga ta'e Waaqayyo waan qabu hundumaa gara keenyatti akka fiduufi wanta kan Waaqayyoo ta'e hundumaatti akka fayyadamnuuf maal gochuutu qabna? Cimuu qabna. Fellowship Waaqayyo wajjin qabnu cimsuu qabna. Kadhachuu qabna. Kanaaf otoo addaan hin kutin kadhadhaa kan jiru. Dubbiin sagalee Waaqayyoo otoo addaan hin kutin kadhachuu akka qabnu. Kana Qorontos isa lammataa boqonnaa 4 irraa argachuu dandeessu. Akkasumas otoo addaan hin kutin Tasalonqeessa jalqabaa boqonnaa 5 lakkoofsa 16 irraa argachuu dandeessu. Otoo addaan hin kutin kadhannee Waaqayyo wajjin cimnee jajjabaannee eebba addaa fudhachuu dandeenya. So relationshipin amanuudhaan Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu keenyaa godhannee fudhachuudhaan kan nuti Waaqayyo wajjin dhuumannudha. Kun erga amannee mucaa Waaqayyoo taanee bara baraan kan jiraannudha. Inni lammaffaan immoo fellowshipidha. Fellowship guyyaa guyyaatti Waaqayyo wajjin cimsaa kan jirudha. Kottu sin gaafadha obboleettii koo obboleessa koo Waaqayyo wajjin fellowshipin kee akkami? Guyyaa guyyaatti Waaqayyo wajjin wal argaa jirtaa? Waaqayyo waaqeffataa jirtaa? Kadhataa jirtaa? Sagalee Waaqayyo dubbifataa jirtaa? Qo'ataa jirtaa? Sagalee Waaqayyoof abboomamaa jirtaa? Waaqayyoon tajaajilaa jirtaa? Yoo sanan taane ati fellowshipin kee Waaqayyo wajjin dadhabaadha. Fagoo jirta jechuudha. Ati aboo mucummaa qofaan dhaadatta mucaa Waaqayyoo ta'uu dhaaltu mootummaa Waaqayyoo ta'uu qofaan dhaadataa jirta waan ta'eef wanta baay'ee argachuu kan qabdu argataa jirtu jechuudha. Kanaaf maatii tokko keessaa dhalattee fira 100 yoo qabaatte dhiigan waan firummaa walirraa qabdaniif firummaa kee namni ganu hin jiru. Garuu hin gaafattu yoo ta'e fira keetti siqxu yoo ta'e fira keerraa waa addaa argachuu dhiisuu dandeessa. Fakkeenyaaf fira keessa abbaan qabeenyaan tokko yoo jiraate nama firummaa isaa cimsee nama sanatti siqetu qabeenya nama sanaa sirriitti fayyadamuu danda'a. Sirriitti qabeenya harka Waaqayyoo jiru sirriitti fayyadamuudhaaf aboo mucummaa keetti fayyadamii uumaa kee wajjin walitti dhufeenya cimaa godhi. Ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Barumsa guddaa akka barattan abdii guddaan qaba. Warri Gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu keessanii godhatanii fudhanne. Waaqayyoo wajjin firummaa kan hin uummanne. Yesuus Kiristoositti amanaati firummaa Waaqayyoo wajjin uummadhaa. Warri amantanii firummaa Waaqayyoo wajjin uummattanii walitti dhufeenya Waaqayyoo wajjin qabdan hiriyummaan keessan dadhabee kan jiru.
hariiroo waaqayyo wajjin qabdan gadi bu'ee kan jiru fellowshippii sirrii kan waaqayyo wajjin hin goone walitti dhufeenya sirrii waaqayyo wajjin godhaa kan hin jirre gara waaqayyootti maxxanaa dammaqoo ta'a ijoollee waaqayyoo amanaa amantii qabaadhaa cimaa waaqayyo gara keessanii ayyaanni waaqayyo isin baay'ata ani guddisee isin jaalladha obboleessi keessan paastar dandanaa tajaajila TV ergaa fayyinaa hiriyoota keessanii sheer godhaa ittiin ga'a yeroo garaa garaattiin hordofaa waan hordoftaniif guddaa eebbifamaa warri Yesuus Kiristoos keessaa lubbuu keessanii godhatanii fudhachuu barbaadan nu dubbisaa toora bilbila keenyatiin isiniif kadhanna isinin jaalladha shaloom eebbifamaa